Seenaa obboleettii kiyya biyya hambaatti of ajjeestee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee gargaarsa obboleettii kootiin hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Otuu obboleettiin koo gara biyya hambaatti hin imalleen ta'ee anis barnoota kiyya akkuma ishee kutaa 6tti addaan kuteen yookiin nan heeruma yookiin immoo fedhii maatii kiyyaatiin gara biyya hambaattin imala. Anaa fi obboleettii koo gidduu garaagarummaa waggaa 8tu jira. Obboleettiin kiyya anaan waggaa 8 na hangafti. Maatiin koo waliigalaan ijoollee 6, dhiira 3 fi durba 3 kan qaban yeroo ta'u, abbaan koo immoo qotee bulaa jabaa baay'ee hojjechuudhaan akka ganda keenyatti nama beekamtiillee qabudha. Lafa qotuun alattis horii horsiisuutiin hanga danda'e maatii keenya ni jiraachisa ture. Otuu lubbuudhaan jiraattee haadhoon koo obboleettiin koo mataa isheetiin seenaa ishee barreeffattee dubbatattee baay'ee natti tola ture. Isheenis akkuma obboloota koo biyya hambaatti malanii maatii fi jaalalleedhaan hubamanii dhumarratti immoo aariidhaan waan hin taane keessa galanii jireenya hin taane filachuu yookiin immoo lubbuu ofii balleessuu keessaatii tokko taatee isheen immoo lubbuu isheellee balleessuutiif haadhoon koo akka lubbuu koottin ishee jaalladhu kan ofirratti murteessitedha. Namni jalqaba nama isetti naafu yookiin immoo goomatu yookiin immoo hammeenya waan hin taane irratti yaadu maatii yookiin immoo hiriyaarraa barbaaduu dura mataa masaa ani mataa kootiif gaarii moo hammeenya yaadaa wanta gaarii moo wanta gaarii hin taane godhaan jira. Sammuu kiyya haala kamiin kunuunfachaa haala kamiin immoo miidhaan jira jedhee of gaafachuun dirqama isarra jira. Kana ta'uu yoo baate namni mataa isaatti diina cimaa, namni mataa isaatti inaaftuu cimaa, namni mataa isaatti goomattuu cimaa ta'ee ofirratti jiraata. Tarii maal jechaa jirtanaan jechuu dandeessu. Kallacha jireenya koo kan jijjiire du'a namaa otoo hin taane du'a obboleettii kooti. Maatiin koo obboleettii kootiin baatiidhaan ture. Akkuma isheen biyya hambaa deemtetti maallaqa kan isaan gaafatanii. Isheenis yeroo ta'erraatii kaasee walakkaa miindaashee erguu jalqabdus haa ta'uutii garuu maatiin koo lakki dhiisi. Seeraan guuttee maallaqa gaarii nu jijjiiruu danda'u nuuf hin ergitu taanaan kan kee nuttaa hafu jechuun kakatanii garaa obboleettii kiyyaa booressuu danda'aniiru. Yeroo sanatti anis har'a irraa fagaannaan ijji kiyya banamee malee maatii kiyyan deeggaraa. Maal taateeti yoona maallaqa ishee dhiira nyaachisti, yoona maallaqa ishee re'aa isheetti hiriyoota isheetiif qooddi. Anaaf maal naaf gootee beekti, obboloota kootiif maal nuuf gootee beekti hima jedhu otoo hin qaanfatiin haadhoo koorratti nan dubbadhan ture. Hamma kanaa baatiidhaan obboleettiin koo maatii kiyyaaf maallaqa ergites guyyaa tokko guyyaa lama haatii fi abbaan koo gammachuudhaan kolfanii haasa'u. Sanaan booddee garuu ishee nyaachuu cicciruutti deebi'u. Obboleettiin koo ijoollummaa isheetii kaasee barnoota isheetti qaxalee turte. Baay'ee cimtuudha. Mana barumsaatii barsiisota ishee biratti baay'ee jaallatamti. Yeroo maatiin koo barnoota kutaa 6 keessaa addaan kutanii gara biyya hambaatti erguuf jedhan barsiisota mana barumsaa keenyaatu maali mucaan kun cimtuudha, ijoollee gara biraa ergadhaa malee ishee kana biyyaa faataatu gara biyya arabaatti ergitanii jireenya hin taane hin jiraachisiinaa, egereen mucaa kanaa ammumaayyuu abdii kan nuuf kennudha jedhanii maatii kiyya kadhataniiru. Barnoota kutaa 5ffaa xumurtee mana barumsaa baratturraa barattoota hundumaa keessaa dubartiidhaan 1ffaa dhiira waliin immoo dorgomtee 3ffaa ba'uun waliigalaan avreejii barnootaa 98.7 fiduun gara kutaa 6tti obboleettiin koo kan darbite ture. Ragaan barnoota ishee har'a mana haadhaaf abbaa koo keessa akka suuraatti maxxanee taa'a. Abbaan kiyyas haati kiyyas ilaalchi barnootaaf qaban baay'ee gadi bu'aa waan na tureef ijoollee dhiiraaf malee dubartiin barattee eessa geessi? Dubartiin barattus dhiistus kanuma dhiiraatii
hanga harka dhiiraa irratti galtutti deemii biyya hambaatii nu hojjedhuutii nu gargaarii nu jajjabeessi jedhaniiti gara biyya hambaatti erganii. Haatii fi abbaan koo kan nama ajaa'ibu hir'ina qabeenyaa tokkollee hin qabanii. Darbee immoo magaala keessaallee bakka tokko lamaa lafa bitanii mana kan ijaarratanidha. Abbaan koo gamna lafa namaallee qixxee fuudhee sangaa kireeffatee gabaree qacaruudhaan nama qochisiisu waan ta'eef midhaan inni oobdiitii galchatee konkolaataatiin waggaa waggaatiin nama kaasudha. Kun nan gahu jedheeti obboleettii kiyya haadhoo koo darbee immoo anaan gara biyya hambaatti ergee. Maatiin koo hiyyoomanii wanta nyaataniif dhuganii dhabanii baatii baatiidhaan maallaqni otoo ergamee fi homaa nama mamsiisu. Haa ta'uutii garuu kan isaaniyyuu isaanirraa hafee ollaaf kan kennanidha. Haa ta'uutii garuu lamaan isaanii immoo tokko kan isaan godhu maallaqa baay'ee jaallatu. Haati kiyya jireenya gaarii otoo jiraattu obboloota ishee garagalteen ilaaltu. Abbaan kiyya sakkanumadha kan maallaqa barbaadu naaf hojjetee haa fudhatu malee haadhaaf abbaa koo otoo taateeyyuu maallaqa koo eenyuufuu dabarseen hin kennu. Kanan hin fide dafqeen dhama'een meezoo fi dumbulloo walirra kaa'eenidha waan nan ta'eef yeroo rakkadhetti nama naaf liqeessellee waan hin arganneef eenyuyyuu garagaluu danda'a jedhee ilaalcha addaa maallaqa irratti nama qabudha. Maarree nama akkanaatu ijoollee isaa gara biyya hambaatti ergata. Obboleettiin koo kaayyoon yookiin immoo karoorri ishee biyya hambaatii deebitee wanta qabdu maatii isheef kennitee barnoota isheetti deebi'uun kaayyoo yookiin immoo abjuu ishee ture. Haa ta'uutii garuu maatiin koo isheedhaatiif tole hin jenneen. Waggaa 2 hojjettee waggaa 4 hojjettee darbitee immoo waggaa 6 hojjettee yeroo isheen gara biyyaatti galeen barnoota kiyya ittiin fufa jettee kadhattu barnoota maaliitii yoona dhiira tokkotu si goyyomsaa jira malee waggaa amma kana hiriyoonni kee erga si darbaniiti barnoota barattaa jechuun mooraalii ishee irratti kan cufanidha. Waggaa 6 guutuu biyya hambaa keessatti erga hojjettee booda abbaan koo ishee goyyomsuudhaan amma kunoo maqaa keetiin lafas manas siif biteera. Waggaa 2 qofa kanaan booddee hojjedhuutii kottuu jireenya barbaadde abbaa barbaadde waliin jiraachuu ni dandeessa jedhee eeyyamaafi. Waggaa 6 guutuu manuma tokko keessa erga hojjettee booda kanaan booddee waggaa 2 hojjedhuu kottu jedhee abbaan koo waadaa akkuma galeefiin maadaamiin ishee dubartii gara biraa biyyuma Itoophiyaatii fidachuun obboleettii kiyya waliin walitti buutee ati narraa ba'i jettee gatii xiyyaaraa kuttee fi gara biyyaatti ergiti. Maatiin silaa intala isaa waggaa 6tiif irraa fagaatte gammachuu fi qophii addaa mana keessatti raawwachuun ni fudhata mitiire. Haa ta'uutii garuu haatii fi abbaan koo kanan goone dhufeera koottaa na fuudhaa yeroo jettu abbaan koo obboleessa keenya hangafaa qofa ergee akka isheef akka fedhii isheetiif maatiin hundi gara buufata xiyyaaraa deemee akka ishee fudhatudha. Kunis hin taane baruma obboleettiin kiyya kuni biyya hambaatii uftu kana obboleessi keenyi kan hangafaa kanaan booddeegaa obboleettiin kiyyas dhufteetti nan fuudhaa yoon ani fuudhe malee tokkoon keessan mana kanaa waan fuutan yookiin immoo heerumtan hin fakkaatu jechuun obboleettii kiyyaan maallaqa xiqqoo of harkatti qabattee dhufte. Achuma Finfinneetti baankii irra galfatte innis ija isaatiin arge naaf kennitu malee jedhee ishee gaafata. Yeroo kanatti obboleettiin koo rakkoomti tokkollee yoo uumame mataa kiyyaafis ta'e maatii kootiif kanani dhoksee waggaa amma kana keessatti qabadhe maallaqa kana duwwaadha maallaqa kana eenyuuf iyyuu hin kennu jettee diddee. Yeroo kanatti obboleessi koo haadhaa fi abbaa kootti himuun akkamittiin haadhoon koo maallaqa hanga kana too qabdu gaa'ela koo irratti natti jabaatti ani maallaqa ittiin cidhan godhadhu hin qabu jaalalleen koo cidha gaariidhaan yoo ta'e malee sittin heerumuunaan jetteetti. Sanarratti immoo meeshaa mana keessaa akkan bituuf na dirqisiisteetti. Yoo isheen maallaqa kana naaf kennuu dhaabatte lubbuu koo of hin balleessa jechuun
obboleessi keenya hangafaa maatii kiyya doorsisaa. Yeroo kanatti haatiif abbaan koo ati garuu garaa maalii qabaatteeti obboleessa keetti hamma kana jabaattaa? Otoo isa ta'ee dhuguma of ajjeesuuf yaaluu miti imimmaanuma kee otoo dhangalaastee fuuldura isaatti garaa sitti jabaataa jechuun maatiin keenyi torbee 2 guutuuf obboleettii kiyya cufanii gara deemtu dhabdee dhufuu isheetti gammachuus waan hin kennineefiif dhuguma maatiin koo ani maallaqa kana kenneefiin kan garaa isaanii naafii kan yoo ta'e nan kennaafii jettee maallaqa sana guutuu baastee obboleessa keenyaaf kennite. Obboleessi keenyis oolee otoo hin buliin cidha ajaa'iba jedhame jaalalleessaaf qopheesse. Sangaan 2 mana keenyatti qalamee bahaa galaan nyaatee haadha manaasaa fuudhee waliin mana abbaan koo kenneefiitti galee. Kanaan manni inni itti gale mana abbaan koo obboleettii kiyya kanaan kan keedha jedhee waadaa galeefiif waan tureef obboleettiin kiyya mana kiyya kenniteefii moo jettee yeroo gaafattu dubartiif laftis ta'e manni maal godhaafi kan kee abbaa manaa keetu danda'a dafii nama qabutti maxxaniitii hundaafuu biyya hambaatii homaa fiddeen dhufne dhiira gaariitti maxxaniitii jireenya gaarii jiraadhu jedheeni. Yeroo kanatti qalbiin obboleettii koo baay'ee cabee silaas karoora gara barnootaatti deebi'uu qabdi mitiire. Yeroon saammoo akka tasaa gara fulbaanaa ta'ee barnoota kutaa 6tti deebitee umrii hanga kanaa booddee barachuu eegaltee ammas karaa kamiin haa baratu? Hiriyoonni ishee kutaa 12ffaa baratu. Asiin immoo abbaan koo otuma ati barattee kutaa 9 geesseerree maallaqa kiyya qarshii 1 siif kenneen sin barsiisu manatti hafte jedhamtee maqaa kiyya balleessurra barnoota addaan kutiitii gaa'elatti seenii heerumi jedhee ishee rakkisuu jalqabee. Kanaan obboleettiin koo lakki ani barachuun barbaada amma heerumuu hin fedhu jettee yeroo kadhattu yoos immoo heerumuu hin feetu taanaan maallaqa siif hin kenna gara biyya hambaatti deebisiitii imaliitii anaafis obboloota keefis maallaqa hin ergiin jireenya mataa kee kan boriif yookiin immoo egereetiif ta'u walitti qabadhu jedheeni. Kanaan obboleettiin koo naannoo baatii 4 barnoota erga barattee booda si'a lammaffaatiif gara biyya hambaatti fedhii isheedhaan imala taasiste. Yeroo kanatti biyya hambaa deemtee namuma magaala aanaa keenyaa ta'e tokko waliin hariiroo jalqabdeetti. Innis wanta maatiin koo ishee irratti raawwatan hundumaa dhagahuun baay'ee gaddeefi. Kanaan booddeessiitiin kan si boqochiisu nama otoo hin taane ana jedheeni. Sana qofaa miti biyya hambaa deemtee baatii 6 otoo hojjetiin kottu ani siitiin si jiraachisuun natti ulfaatu jedheellee ishee kadhachaa ture. Yeroo kana isheen ergan dhufee takkaallee xiqqoollee hojjetachuun qaba jettee jaalallee ishee kanaatiin ni diddee. Obboleettiin koo qorumsa hamma kanaa booddee biyya hambaa deemteellee haadhaaf abbaa kootiin guyyaa ayyaanaa hodhaa maallaqa kanaan walitti qabamaa oolaa. Ijoollee hundaaf immoo uffata bitaa jechuun maallaqa ni ergiti turte. Maarreegaa jaalallee ishee waliinis hariiroo qabdu maatii keenyatti beeksisuun jaalallee isheedhaan jaarsummaa ergadhu jettee gaafattiini. Innis gara maatii kootti bilbilee jaarsummaa ergate. Haalonni hundinuus waliin xumuramanii yeroo jaarsummaa ergattu si'a lammataaf biyya hambaatti baatee reefuu waggaa 1f baatii 6 xumurti. Baatii 6 booddee kontiraataa mana arabaatti walii galtee hundumaa xumurtee gara biyya isheetti deebitee gaa'ela dhaabbattee ilmaan horattee jireenya ho'aa jiraachuun hawwii fi karoora ishee ture. Maarreegaa kanumaan yeroon heerumuu yookiin immoo gaa'ela dhaabbadhu mana mataa koo keessa jiraachuun qaba jettee jaalallee ishee kanatti bilbiluun hodhuu yeroo ammaa kana keessatti maallaqa hanga kanaa walitti qabadheera yookiin mana nuu bitii yookiin immoo lafa bitiitii mana nuuf ijaariitii maallaqni kuni gahaadha waan ta'eef anaanis isa keessatti na fuutaa. Kanaan booddee kan koo jechuun kan keetii kan kee jechuun immoo kan koodha jechuun maallaqa qabdu hunda gara isaatti ergiti. Kana garuu akka gooteettu kan isheen dubbatte re'aa ishee biyya hambaa jirtu malee maatii keenya keessaa nama tokkotti iyyuu hin dubbanne. Kanumarraallee ka'ee maatiin koo wanta isheen si'a lammaffaaf deemtee maallaqa ishee gara isaaniitti akka durii baatiidhaan hin ergineef
maqaa gaariidhaan mana keenya keessatti hin kaatu. Maarreegaa gara jaalallee ishee kanaatti ergitee innis tole jedhee mana argadhe jedhee mana bitee suuraa fi viidiyoodhaan elaa kunoo gatii dafqa kee maqaa keedhaan siif hin bita jedheen mallattoon kee waanta hin jirreef na didani malee maqaa keetti gochuuf hin ture. Manni kuni kaartaas bishaanis ifaas ni qabaa mana bareedaadha jedhee itti argisiise. Isheenis gammaddee yeroo sanatti nutu hin hubanne malee amma yeroo suuraa telegiraamii ishee keessaa laallu manni suni piroofaayilii isheellee ta'ee ture. Maarreegaa kanaan dhufaatiin ishee naannoo baatii lamaan hafaa. Maatiin keenyis yeroo isheen dhuftu ni beekna. Haa ta'uutii garuu dubbiin kana gidduutti jijjiirame. Jaalalleen ishee mana mataa isheetti dubartii gara biraa galfatee ishee waliin jireenya eegaluun har'aa kaastee maqaa koo hin waamin ani duras maallaqa kee akka ati natti ergitu hin barbaaduun ture. Nama miti bara kana mataa ofiiyyuu amanuun rakkisaadha. Bara kana lootariitu naaf baheera ta'e hin beeku. Dubartii makka kee biyya hambaa turtetu maallaqa hamma kanaan qaba na fuudhi jettee na kadhattee kan keerratti yeroon ilaalu barri kuni kanuma kooti jedheen murteessee yoon danda'ee hojjedhe maallaqa keesiif hin deebisaa yoon dadhabe moogaa nagaatti jedhee viidiyoo waraabee haadha manaasaa waliin ergee fi sanaan booddee isheen gara isaattis gara keenyattis hin bilbille. Namoonni isheen bira jiraattu intalli keessan ifaadhaan lubbuu ishee balleessite jechuun bilbilanii isatti himanii tarii yakkamtoonni isaan mataa isaanii akka hin taaneef poolisiidhaan sakattaasisanii viidiyoo waraabanii mana sana keessaa bakka hundumaa kaameeraan ture. Waggaa 4 dura obboleettiin keenyi duute reeffa ishee koottaa booletti fudhaa jedhamne maatiin mardoo kana dhageenye obboleettii nagaa gara biyya hambaatti ergine reeffa ishee deemnee fudhannee jireenyi haadhoo koo obboleettii koo hundumaaf yaadduu koo kanaan xumurame. Nuti gaa maatiin sababattiin lubbuu ishee balleessite beekuun nurra jira mitiire. Abbaan manaan ishee gadda isheellee hin dhufne ture. Akka inni dubartii biraa waliin hariiroo jalqabe mana isheen bitte keessatti fuudhee gaa'ela dhaabbateerus hin beeknu. Obboleessi kiyyaa bakka inni jiru deemee qoratee akka inni fuudheeru gaa'ela biraa dhaabbateeru yeroo beeketti tarii dubbiin isa bira jira jedhee battaluma poolisii qabsiisee. Sana qofaa miti suuraa telegiraamii ishee jalatti manallee argee jennaan yeroo poolisoonni deemanii qabatan manni inni argee fi manni isheen suuraa godhatte tokko ta'uu yeroo hubatetti obboleettiin koo mana namaa piroofaayilii isheen godhattu manumti kuniyyuu kan isheeti waan ati ishee goote dhugaan jiru bahuu qaba jedhee poolisootaan mana hidhaa keessatti maallaqa kennee tumsiise. Sanaan yakka hundumaa raawwate jaalalleen ishee kuni tokko lamaan tufee haasa'e. Maal godha kan du'e duubatti deebi'uu hin danda'u. Manni obboleettii keenyaaf deebi'ee ture. Seerri guyyaa qabee wal falmamee manni deebi'ee hidhaan waggaa 1f baatii muraasaallee irratti muramee hidhamee mana hidhaatii bahe. Seenaan obboleettii kiyyaa fi maatii koo asirratti kan dhaabbatu miti. Eega obboleettiin koo duutee manni suni deebi'ee booda amma immoo abbaan kiyyaa fi obboleessi keenya hangafaa mana kanarratti walitti bu'uu jalqabanii. Abbaan koo qabeenya mucaa kooti naaf deebi'uu qaba naaf kennamuu qaba jedhee yeroo lolu obboleessi keenya hangafaa immoo anatu deemee seeratti dhiyeessee baasii amma kanaa kanfalee deddeebi'ee tan qabeenya kana harkatti galfadhee eenyuufiyyuu hin kennu jechuun walitti bu'anii. Sanaan dubbiin kunillee mana murtii dhaqee manni murtii maatiin guutuun obbolaa dabalatee manni kuni gurguramee akka qoddatu murteessee. Yeroo sana ani reefuu barnootaan kutaa 6ffaa barachaan ture. Akkuma obboleettiin koo maatiin koo gara biyya hambaatti akka ni malu ni fedhu ture. Anis gara biyya hambaatti godaanee yeroo sana anaaf biyya hambaa deemuun akka waan addaa ture. Haa ta'uutii garuu baatii 4 gaheen obboleettii kiyya du'aaf kan gahe sassata haadhaaf abbaa koo obboleessa koo fi abbaa manaa ishee akka ta'e naaf galee maallaqa qarshii 10 illee haadhaaf abbaa koo fotoon ergin
haala isaan mindaa keen fudhanne moo jechuun dabareedhaan na gaafataniin akkuma obboleettii koo nyaattan anaanis nyaachuu fidhaa jedheen maallaqa koo walitti qabachuun jalqabee dhiirasaa ta'uu dhalaaf riyaasaa ta'uu jaalallee haadhasaa ta'uu abbaa obbolaa koo nama tokkoof iyyuu maallaqa kiyya hin erguun jedheeni otoo obboleettiin koo akkanan dursitee hubatteetti ta'ee yoona lubbuun isheen darbu ture of miitee dhibbaan yookiin immoo badiin maatiin kiyya irratti geessisan sammuu ishee ol ta'uu baatee wanti dhiirri ishee godhe qalbii ishee cabsuu baateera ta'ee lubbuu isheen balleessuun ture maarreegaanis nama sammuu koo tuquuf kenneen na komatuuf nyaachiseen na nyaatuuf maallaqa kiyya ergaare hin ergu otuu kan rakkatani ta'ee otuu maallaqa hin qabani ta'ee maatiin koo otoo ergee fi'anuu garaa koo qabbaneessaa haa ta'uutii garuu maallaqaan ergutti akkuma obboleettii koo na komachuuf haatiif abbaan koo halkaniif guyyaa mindaan siif hin kennamne moo jechuun mana hin jijjiirtu moo jechuun maallaqa kee siin kennan yoo ta'e koottu galinaan jechuun oduu nattaasa'aniitiif faladheen mataa kootti jiraachaa jira har'a kunoo ani biyya hambaattis ta'us mana maadaamii keessa jiraadhus tarii yoom biyyattiin gale wanta ijaan hin argamu waan barbaade maqaa kootiin godhachuu nan danda'a haa ta'uutii garuu firaa fi jaalallee abbaa fi haati bolaan bakka maallaqaa dhiiga isaanii dagatu waadaa isaanii irraanfatu har'as kanan dubbachuu fi haasa'uu barbaadu uummata bal'aa obboloota koo dubartoota biyya hambaa keessatti boqonnaa malee halkaniif guyyaa akka kiyya hojjechaa dafki keessan isin jalaa baduuf jiruutiin seenaan obboleettii koo anaan akkuma barsiise isininis haa barsiisu namoonni dudduuba keessan jiran yeroo yerootti maallaqa isinirraatii barbaadan kan isaan isin jaallatan haadhaa fi abbaa keessan dabalatee maallaqa keessanii fi gaafa obboleettiin koo maallaqa erguu diddu kan haadhaaf abbaa koo dursee maqaa ishee mana keessatti balleessu abaaruunii hin jiru kunoo haa toluu fi abaarsi isaanii lubbuu ishee dabarfatee maatii keessan hin gargaariinaa isiniin jechaan jira miti haa ta'uutii garuu yoo gargaaruu baattan lakkoofsatti godhaa malee hammuma argattan akkuma ergitan dafqa keessan hin facaasinaa maallaqa mataa keessanii biyya ergitanii kaawwachuu feetan immoo yookiin walitti qabadhaati al takkaama waan isin barbaachisu maqaa keessaniitiin bitadhaa deebi'aa yookiin immoo buukii biyya Itoophiyaa irraatii qabdan irratti galfadhaa yoo hin qabdani ta'e immoo biraanchii baankotaa waliin wal qunnamaatii akka isaan karaa toora onlaayinii isiniif bananii taasisaa kanaan ala garuu obboleessi kiyya naafaa qabu abbaan manaan kiyya naafaa walitti qabu haatii fi abbaan koo walitti haa qabanii kan jedhu egereen isaa hin isin boossisa otoo hin taane mataa isin dhorkee lubbuu keessan akka isin dabarsitaniif sababa isinitti ta'an dhaamsa kiyyadha gamni namarraa barata gowwaan immoo ofirraa barata jedha oromoon yeroo mammaaku ana obboleettii keessan kuweetirraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha yaarraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattanillee waan isinitti dhagahame yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaarraaf isiniif qabaddeen yaadde kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan olmaa gaarii